qabeenya hin qabne Oromoo miti jedhu sagaleen kiyya maal ta'e? Ijoolleen gariin keessan biroo sagaleen kiyya siniin tuqiin sagaleen keen dhaga'amu naan jettan jechuudha. Isinii galaa sagaleen kiyya sirri dhaga'ama. Ani mirkaneessee seenallee. Kanaafuu Shimallis Abdiisaa kaleessa waan ajaa'ibaa tokko nu haasa'ee ture beetanii goonni keenya kun jechuudha. Goota akka Shimallis Abdiisaa kana hin argannu malee eessattuu hin argamu beetanii yaani goonni akkasaa kuni kan eessumattuu hin argamu sabboonaan jechuudha. Sabboonummaa jechuun diimaa moo gabaabaa moo dheeraa moo gurraacha moo maali jedhee nurratti haasa'ee bu'ee jechuudha. Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa jechuudha. Isinii galaafi. Ani yeroo garii uummata paartii bilisiginnaa kana gubbumarraa kaaseen gadi kaatti edaa uummanni mataan furri. Sabboonummaa jechuun maal jechuudha yoo inni naan jedhe sabboonummaa jechuun akka keessan garaa dhiibuu akkasi fudhatan jechuusaa namni bilisiginnaa keessan garaa guddaa hin qabne namni dhiigalmaan Oromoo hin goone sabboonummaan qabu jechuu paartii bilisiginnaa keessa kana beekuu qabdan. Gadi ba'ee bakka inni sabboonaa ta'e mee haasaa san keessa wallaahi haasaa inni haaseessan keessa haasaa qabatamaa waan tokkitti keessaan argatan jechuudha. Namichi kuni Oromiyaa miileena 50 bakka bu'eeti inni kan bootaa san taa'e jechuudha. Garuu haasaa san keessatti Oromoo miileena 50 miti anaanuu kan isin shaqaali tettanii na waamtasan jechuudha. Anumaanuu bakka dhabu wallaa dhugaa jirtu osiritti muu Oromoo akkuma Jawaar Mohaammed jedhee Itoophiyaa bulchuurra Oromiyaa bulchuutirra ulfaata jedhee ture jechuudha Jawaar. Argitanii uummanni mataan furrii kun argitee warra kaleessa kaabboortaa wayyaanee baataa turetu ammoo sabboonummaa ilmaan Oromoo barsiisuuf sigalee warra kaleessa namni maallaqa hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'u jedhee aangoorratti ol ba'ee beektotaa fi warra abbaa qabeenyaa biyya keessaa baqachiise argitanii akkaataa isaan ittiin nu cabsaa dhufan jechuudha. Shimallis Abdiisaa kaleessa wannoo wayyaanee ture jechuudha. Harree wayyaanee ture jechuudha. Gaangeen fardi kabajaa qaba Oromoo biratti isinii galaami Oromoo biratti fardi kabajaa qaba. Harree wayyaanee ture jechuudha. Isinii galee har'ammoo harree diidooti. Isinii galee harree diidoo kacaakkaa galtee ishii jechuun nafxanyaa galee namichi kun. Isinii galaami yeroo garii yeroo akkasitti taa'ee of laalu teessoo sanarratti yeroo taa'ee of laalu namni garaa dhiibe hundi beekumsa qabatti fakkaatan beektanii warra paartii bilisiginnaa kanatti mee amma garii isaanii ilaali garii garaate irra tara garii udduute irra tara garii mataan malaaxaa mee ilaala uummata kana jechuudha. Wallaahi yeroo garii yeroo teessanii yeroo laaltaa nama Shimallis Abdiisaa wanti isaa hundi nama natti hin fakkaatu jechuudha. Wanti isaa hundi ilkaan isaa irraa fudhatan ilkaan isaa ilkaan harree fakkaata. Garaa isaa fudhatan garaan dibbee. Namichi kuni gadi ba'ee sabboonummaatti sunuu maal akka ta'e hin beeku mara. Sabboonummaa dhumti sunuu akkuma isaa san garaa dhiibanii deemuutti fakkaata malee sabboonummaan maal akka ta'e hin jiru jechuudha. Kanaafuu sabboontota lafaa dhabamsiisaa deemnaa jechaa jira jechuudha namichi kun sinii galaami. Maaliif nuti yeroo baay'ee uummanni keenya sinii galaami uummanni keenya akka Finfinnee keessaa dhiibbamee akka ba'u taasisaa ture duraanillee akka Finfinnee irratti nuti bootaan qabne akka Finfinnee irratti nuti bakka arganne kan nu taasisaa ture kan akka Shimallis Abdiisaa kana sinii galaami warra Oromoo kutaa 11 bakka bu'ee jedhee achi taa'aa jiru kana jechuun warra sabboonummaa maali jedhee ganaa uummata deebisee gaafatu bar otoo nu gaafate sabboonummaa jechuun maal jechuu jedhee otoo anaan na gaafate bar ani deebii kennaafii bar sinii galaami garuu inni nu dhabamsiisuuf sinii galaami boolla nuuf qotanii harkuma keenyaan sinii galee harkuma keenyaan isaan uummanni kuni namni garaan guddate sinii galaami namni garaan guddate sabboonummaatti fakkaata jechuun warra garaan bulu kana sinii galee warra garaan bulu kana eenyumtuu fakkeenyaaf inni caakkaa jirullee ta'ee inni mana hidhaa jirullee ta'ee akka nama tokkootti wanti isin beekuu qabdan akka nama tokkootti jiraachuu hin dandeenyu hin dadhabu. Akka Oromootti garuu jiraachuu hin dandeenyu kana beekuu qabdan. Sinii galee akka nama tokkootti eenyumtuu mataa isaatti jiraachuu hin danda'a. Sinii galee
waan biyya san keessatti adeemsifamu afaansaa zippiin cufatee jechuudha deemuu hin danda'a. Garuu akka Oromootti deemna yoo jennu ta'e akka Oromootti deemuu hin dandeenya. Maaliif akka mataa keenyaa dhuunfaa mataa keenyaatiin deemna yoo jennu ta'e akka Shimallis Abdiisaa kanatti ijoollee sabboontota jalaa haamaa ajjeesaa kaan mana hidhaa darbaa kaan biyyaa baasaa akkasitti Oromoon deemuu hin danda'a akka nama tokkotti. Akka Oromootti garuu Oromoon deemuu hin danda'u. Akka Oromootti akka nuti deemuu hin dandeenye numa keessaa nu basaasan jechuudha. Numa keessaa ofuma keenya nu basaasan jechuudha. Sinigalee xiqqaa fi guddaa isaaniiti nu basaasan jechuudha. Sinigalaami amma Shimallis Abdiisaa inni ani sabboonaa jedhee fudhata. Sabboonummaan isaa maalinni garaatu guddaa. Paartii Biltsiginnaa keessatti namni garaan guddaan wannoo ta'a jechuudha. Sabboonaa ta'ee deema jechuudha. Sinigalee namni dhimma dhuunfaa mataa isaa haasa'u. Sinigalee anamma gadi ba'ee ani akkana godhee ani akkas godhee isaan guyyaa dhuma tokko mootummaa dhumti mee Abiyyiin dhiisa. Shimallis Abdiisaa Sinigalaami Shimallis Abdiisaa haasaa inni haasa'u keessatti waanuma mooraalii uummata Oromootiif ta'u inni ka dubbatee hin jiru jechuudha. Sinigalee yoo waan uummata Oromoo mataa gaccesibsiisu yoo ta'e malee waan Oromoo xiqqeessu yoo ka ta'u ta'e malee waanuma tokko wanta Oromoo fayyada jedhee inni ammammaatti tarsiimoo lafa kaawwate inni ittiin deeman jiru jechuudha. Sinigalee kanaafu dhiifama meeseenjara kiyya balleessee seenuu qabayyuu ture garuu toon balleessii waan seeneef kanaafu sabboonummaan wannoo keessa jiru paartii Biltsiginnaa kana keessa jiru warra garaan bitamee Sinigalee warra abbaa garaa ta'e. Sinigalaami warra garaan guddate yeroo isin jedhu warra borcii qabu bichaatii miti. Sinigalee warra dhugaa uummata Oromoo xiqqeessee dhugaa uummata Oromoo dhoksee Sinigalee isaantu kabajaa qaba jechuudha. Sinigalee isaantu har'a kabajaa argatee ulfinni itti godhamee deemaa jira jechuudha. Namni ati Oromoo jettee gabbaatee yoo ka dubbattu ta'e Sinigalaami ani Oromoo jettee yoo ka dubbattee gabbaatee ka dubbattu yoo ka ta'u ta'e ati sabboonaa miti jechuudha. Sinigalee mataadhaanii si dhabamsiisan jechuudha. Wanta kaleessarraa kaasee hanga ammaatti dalagaa turanii jechuudha uummanni kun. Sinigalaami kaleessa uummata keenya karaa adda addaatiin uummata keenya cabsiisiisaa ture. Eenyutu cabsaa ture? Warruma har'a haangoo kana gubbaa jiru kana jechuudha. Sinigalee yeroo garii dhugaan Tigree dhugaan uummata Tigraay reefu gadi ba'ee jira jechuudha. Sinigalee dhugaarra dhaabbannee ka dubbannu yoo takka ta'e jechuudha. Maaliif kaleessa Tigreen nu fixee Tigreen nu ajjeesee akkas taanee wayyaaneen nu ajjeesee wallahi akka haala amma Abiyyittiin nuun deemaa jiru kanatti Oromoon kaleessa caffee jannataa keessa jira jechuudha. Dhugaa jirtu walitti himna. Maaliif Tigraay kutaa Arsii keessa deemtee hin beektu, Baaleen keessa deemtee hin beektu, Wallagga keessa deemtee hin beektu, Shawaa keessa deemtee hin beektu jechuudha. Namni sabboontota keenya fuudhee mana hidhaa darbisiisaa ture kan akka Shimallis Abdiisaa kana jechuudha. Qabsoon keenya akka irraa eegalamuu qabu otoo dura nafxanyaa ofirraa darbuun duratti uummata nafxanyaa kana ofirraa darbuun duratti Shimallis Abdiisaa fi kan akka Taakkalee Uumaa ergamtoonni sun achirraa darbamuu qaban jechuudha. Isaan yoo ajjeefaman isaan yoo qileetti kan darbataman yoo ta'e qabsoon Oromoo fuuldura deemuu danda'a jechuudha. Sinigalee xiyyeeffannoon keenya uummatuma nafxanyaa kanarratti deemna yoo ta'u ta'e dura kan keenya Sinigalee ingirdaada nu keessa margee jiru kana of keessaa dhabamsiisuu qabaachuu qabna jechuudha. Sinigalaami warra qeerroo keenya basaasee waan meeqa dalagu argitee kaadiree nafxanyaarraa kaasee kaadiree Biltsiginnaarraa kaasee hanga gubbaatti isaan dhabamuu qaba jechuudha. Sinigalaami warri kaleessa namni Oromoo ta'e namni qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'u jechaa lafa Oromoo gurgurataa qabeenya Oromoo nyaachaa garaa dhiibanii har'ammoo sabboonummaa maalinni diimaa moo gabaabaa jedhee mootummaa naannoo Oromiyaa namichi garaan dibbeen inni gadi ba'ee akkasitti wannoo jedha jechuudha. Namichi obbaatiin sun jechuudha. Sinigalaami inni Oromoo kutaa mee uummata Tigraay ilaala. Kanaafu sabboontota dhabamsiisaa warra abbaa garaa ati Oromoo taatee deemuu dandeessa taanaan Sinigalaami. Namni tokko ani Oromoo jedhee ka deemu yoo ka ta'u ta'e sagaleen kiyya maal ta'e? Sagaleen kiyya maal ta'e? Sagaleen kiyya. Mee ijoolleen jirtan naaf barreessaa. Sagaleen kiyya hin dhaga'amu?
maaliif sagalee jaartan ijoolleen baay'een keessan sagalee maaliif jettanii sagaleen kiyyan dhagaamami ayyee galatoomi kanaafu akka amma mootummaan Abiyyi kun jiru kanatti warri mirga isaa gaafatu sidii galee warri ani Oromoo jedhee qoma dhiibee deemu isaan biratti diimaa moo gabaabaa jedhamni himamaa jira jechuudha. Sidii galee warri achi keessatti kabajaa argatu warra abbaa garaa warra dhugaa Oromoo dhoksee warra dhugaa Oromoo dhoksee dhugaa kan isaa lafa kaawwatee akkaataa kamiin nama saamu akkaataa kamiin nama liqimsuu akka danda'an karaa kamiin akka dubbii ololaatiin sidii galee uummata keenya kaabaa fi kibbaa fi bahaa fi lixatti wali buusan warra shira san xaxutu har'a sabboonaa Oromoo jedhee kabajaan kennamaafii jira jechuudha. Sidii galee kanaafu Oromoo jalqaba nafxanyaadhaan duratti mataan dhukkubbiin keenya hinni guddaan kaadiree nafxanyaati jechuudha. Kaadiroota har'a Abiyyiin jala deemtee dibbee dhooftu warra kaleessa wayyaanee jala deemee dibbee dhahaa ture jechuudha. Wayyaaneen amma galata qaban. Sidii galee wayyaaneen galata qaban. Maaliifi edaa kaleessallee kan nu fixaa ture wayyaaneen maqalee irraa haatee toon ta'in kan keenyatu warra garaan bitamee argitee warra garaan dibbee ta'e sidii galee warra garaan dibbee ta'e warra yoo waa nyaatiin nama liqimsuuf deemu isaantu aangoo gubbaa jira waan ta'eef sidii galee kanaafu Oromoon ati sabboonummaa kan kee mirkaneeffattee ka deemu yoo kataatu ta'e Oromoon bahaa fi kibbaa fi lixatti ka'ee falmachuu qaba jechuudha. Sidii galee ka'ee falmachuu qaba. Finfinneen nuti itti yeroo hunda maqaa ishiitiin dhaadachuu yoo ta'e malee sidii galee uummata keenya beekaa keenya barsiisaa keenya sidii galee warra sabboontota of keessaa darbaa kan ishiin itti deemtee hanga har'aatti hangoo dheereffatanii keessatti biyyuma keenya handhuura Oromiyaa keessatti kan isaan deemanii asiin ittiin nu gaaniif maaliif akka ta'e beektanii Finfinneen kaleessa gaafa dhaabbamtu dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluutiin dhaabbamte waan ta'eef sidii galee dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluun dhaabbatte waan ta'eef Finfinneen akkamitti dhaabbattee itti adeemnee itti walitti maa deemna jechuudha. Sidii galee Finfinneen yoo waggaarraa waggaatti ayyoota Oromoo hin liqimsiin Finfinnee taatee deemuu hin dandeessu. Kana beekuu qaba ilmaan Oromoo marti keenya iyyuu kana beekuu qaba. Yoo Finfinneen kaleessa warra caffee araaraa keessa ture sidii galee warra achi keessa jiraachaa ture warra dhugaan lafti kun kan keenya qabeenyi kun kan kiyyaa anatu irratti abbaadhaa jedhee warra falmachaa turetu irratti wareegame sidii galee irratti fannifame irratti ajjeefame sidii galee Finfinneen amma jirtu kuni Finfinnee ta'ee taatee ka deemuu dandeessu yoo dhiiga ilmaan Oromoo yoo argatte qofa bicha sidii galee Finfinneen amma deemaa jirtu kuni yoo dhiiga ilmaan Oromoo ka argattu ta'e bicha sidii galee sanuu dhiiga ilmaan Oromoo kan akka Shimallis Abdiisaa warra garaa dibbee kanaa miti jechuudha. Kan akka Taakkalee Uumaa warra garaan dibbee kanaa miti jechuudha. Oromoo qulqulluu warra sabboontota ta'an isaaniin dhiiga isaanii yoo argatte malee Finfinnee taatee deemuu hin dandeessu. Finfinnee kana akkamitti ofirraa darbuu dandeenya sidii galee Finfinnee kana akkamitti ofirraa darbuu dandeenya warra sirna nafxanyaa leellisan kana sidii galee warra sirna nafxanyaa leellisan kana yoo of keessaa dhabamsiisiin Finfinnee taatee Oromiyaa deebitee jiraachuu hin dandeessu. Finfinnee yeroo hunda akka ayyoota keenyaa fi beekaa keenyaa fi wallisaa keenyaa fi barsiisaa keenya liqimsitetti teessi jechuudha. Sidii galee Finfinneen ka barbaadu dhiiga ilmaan Oromoo qulqullu kaleessallee dhiiga ilmaan Oromoo qulqulluutiin ijaarramtee as geesse waan ta'eef. Sidii galee Finfinneen amma jirtu dhiiga ilmaan Oromoo malee dhaabbachuu hin dandeessu. Finfinnee san diiguuf immoo Oromoon bahaa fi kibbatti wal ta'ee waliyyoo deemee bichaa Finfinnee sun ka diigamtee Finfinnee taatee akka handhuura Oromiyaatti Oromoo kabajjee ka deemuu dandeessu jechuudha. Sidii galee kanaafu waan san dalaguuf jalqaba warra sirna nafxanyaa adeemsisaa jiru. Warra nafxanyaaf dibbee warra kaleessa wayyaaneef dibbee ta'ee har'a nafxanyaaf dibbee ta'u kana isaaniin iddaan of keessaa buqqisuu qaba. Sidii galee iddaan of keessaa buqqisuu qaba. Yoo amma fakkeenyaaf Baarzaafiin beektanii Baarzaafiin yoo gubbaarraa yoo murte hin deebi'ee jalaallatee baay'atee ol ba'a jechuudha. Sidii galee gaattiraa laala. Gaattiraan yoo tokkicha hiddisaa tokkichi yoo murame deebi'ee qaxxalu jechuudha. Hin margu. Sidii galee hin margu. Maaliif akkasitti buqqisuu qabna. Akka gaattiraa sanatti hidda isaanii jalaa qofforree ol baasnee buqqa'uu qaba Finfinnee keessa.
Sinii galee sirni amma adeemsifamaa jiru kuni Abiyyi wanti inni amma adeemsisaa jiru kun kan Minilikiin caalaa sinii galee kan Minilikiin caalaa Minilik kaleessa wallaalummaa isaatti harkaa fi harma nurraa mure. Sinii galee isaan immoo otoo nuti beeknu otoo nuti sammuu qabnu kaleessa bar Oromoon hin barannee bar. Sinii galaami Oromoon kaleessa hin barannee bar sirna gadaatiin bulaa ture. Oromoon amma immoo dammaqee jira baratee jira. Garbummaan amma nurratti deemtu kun garuu xiqqaa fi guddaa keenya nu dhabamsiisuuf deeman jechuudha. Sinii galee warri kaleessa namni qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'u. Ani sabboonaa jedhee aangoo irratti ol dhufe har'a garuu sabboonummaa jechuun maal jechuudha? Dheeraadha moo gabaabaadha? Nuun jedha jechuudha. Sinii galee kanaafu jalqaba qabsoo keenya warra sirna nafxanyaa adeemsisu nafxanyaan duratti jechuudha. Sinii galee namni dura mana isaa mana keessa gali qulqulleeffatee gabba'ee barrii isaa fuuldura yookaan immoo karra isaa fuuldura qulqulleeffataan mana keenya haa qulqulleeffannu. Sinii galee warra kaadiree qeerroo keessa taa'ee qeerroo fi qarree keenya keessa taa'ee isaaniif dibbee nafxanyaa ta'ee sirna kana umurii dheeressuuf sirna kanaaf wannoo ta'uun maslaalii ta'uun isaaniin ol guddisaa jiru isaan nuuf jalaa dhabamsiisuu qabna jechuudha. Sinii galee kan akka Shimallis Abdiisaan jiranii kaadiroota baay'eetu jira jechuudha. Sinii galee kaadiroota baay'eetu jira. Kaadiroota san of keessaa yoo cirre sirna nafxanyaa Finfinnee keessaa buqqisuun hin dhufu. Sinii galee yoo godina addaa Finfinnee keessaa sinii galee godina addaa Finfinnee keessaa sirni nafxanyaa kun yoo buqqa'ee kan Finfinnee galu ta'e Oromoon guutuun dhufee Finfinneetti yoo kan galu ta'e yeroo sana sirni nafxanyaa bakka hundaa buqqa'ee jira jechuudha. Amma garuu kutaa Oromiyaa guutuu keessa facaasanii jira jechuudha sirna nafxanyaa kana. Sinii galee sirni nafxanyaa kan buqqa'uu danda'u Abiyyiin tokkicha achi buqqisneefi miti. Shimallis Abdiisaa achirraa darbamuu qaba. Taakkalee Uumaa achirraa darbamuu qaba. Bulchaan naannaa Shawaa keessa jiru, kan Baalee keessa jiru, kan Harargee keessa jiru buqqaanii dhabamuu qaban jechuudha. Hiddi isaanii akka deebi'ee hin latnetti, akka deebi'ee hin marginetti akkasitti buqqa'uu qaba jechuudha. Sinii galee kanaafu warri kaleessa qabeenya namni hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'u jedhee nutti ol ba'e har'a immoo Oromoon sabboonaa ka jedhamu warri sabboonaa jedhamu dheeraa moo gabaabaa moo hin dhabamsiisnaan akkasitti nurratti haangoo dheereffataa deeman jechuudha. Sinii galee warra kaleessa dibbee wayyaanee ture warra kaleessa harree wayyaanee ture fardi wannoo qaba kabajaa qaba Oromoo biratti. Sinii galee fardi kabajaa qaba. Sinii galaame warra kaleessa harree wayyaanee ture wayyaaneen itti fe'attee sinii galee harree kabeelaa gootee itti fe'atteetu har'a 4 kiiloo galee Oromoo harree kabeelaa taasifachuuf deema jechuudha. Warra kaleessa ofii isaaniitti harree kabeelaa sun hin taatu. Sinii galaame suni hin taatu. Sinii galee Oromoon of beeka. Sinii galee sirni nafxanyaa kaleessa waggaa 150 duratti ture sun har'a deebisnee Oromiyaa keessatti ijaarree lubbuu itti horree Abiyyi wannoo godhachuu hin danda'a. Sinii galee Abiyyi Minilikiin mana isaa keessatti ijaarrachuu hin danda'a. Garuu mana Oromoo keessatti ijaaruu hin danda'u. Sinii galee Minilik wannoo keessatti ijaaramuu hin danda'a. Sinii galee 4 kiiloo keessatti ijaarrachuu hin danda'a. Garuu mana Oromoo keessatti ijaarrachuu hin danda'u. Onnee Oromoo keessatti ijaarrachuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf Jawaar onnee uummata Oromoo guutuu keessatti mana ijaarratee jira. Sinii galaami onnee uummata Oromoo guutuu keessatti mana ijaarratee jira. Akkamitti ijaarratee jaalalli uummanni Oromoo isaaf qabu yeroo irraa yerootti argaa jirtan jechuudha. Sinii galee siidaa lafa taa'e sanarra siidaa lafatti ijaarramee lafa taa'e sanarra kan uummata keessatti laphee ijaarratee onnee namaa keessatti mana ijaarratanii tarantu ja'ala jechuudha. Sinii galaami amma fedhe hanga fedhe illee dalagaa oolu kan onnee uummata Oromoo keessatti yoo waa ijaarratee yoo darbiin Oromoo yeroo hunda xiqqaa fi guddaa keenyatti hin yaadannaa jechuudha. Abiyyi amma sanbootaa nu biraan qabu jechuudha. Shimallis Abdiisaa ofii isaatiif obbaati. Sinii galaami ofii isaatiifu harree kabeela. Sinii galee Shimallis Abdiisaa ofii isaatiifu harree kabeela. Akkuma dheengadda siniin jedhee Zinnaash Abiyyiin kaballaan dhooftee gadi baasti. Shimallis Abiyyi immoo gabba'ee Shimallis Abdiisaa kaballaan akkasitti wal fidan jechuudha. Isaaniin buqqisuu qabna guutuu isaanii. Sinii galee amma baay'een keessa maal jettanii Abiyyi haa bu'u achiin booddee wannoo haa goonu. Sinii galee ofii Jawaar 4 kiiloo haa seenu yookaan immoo qabsaa'onni Oromoo 4 kiiloo haa seenu 4 kiiloo san hin feenu. Sinii galee 4 kiiloo kaleessa sirna nafxanyaatiin keessatti sinii galee bu'aa fi ba'aan itti uummata keenya dhiitaa ture. Sinii galee isan feenu 4 kiiloon sun akka haaraatti diigamee ijaarramee waan furushkaa ilmaan Oromoo ka qabu. Sinii galee
waan ilmaan Oromoo qabu wannoo jechuu qabna jechuudha. Sini galaami. Waan ilmaan Oromoo taasisu urgaa'u qabaachuu qabdi. Sini galee Finfinneen jechuudha. Finfinneen akkasitti yoo taate malee Finfinneen amma jirtu ilmaan Oromootiif kabajaa hin qabdu sini jedha jechuudha. Sini galee waa'ee Shimallis Abdiisaa irraa amma kana yoon dubbadhe gara yaada kiyya biraatti isiniif darba jechuudha. Baay'een keessan galaanaa gaaromsaa irra duulaaftan. Sini galee galaanaa gaaromsaa irratti uummata keenya waan tokko beekuu qabdani. Sini galee mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun jalqaba maqaa namaa kana balleesseet maqaa namaa kana xureessee ka'eet akka inni uummata Oromoo biraa jibba fudhatu akka inni uummata Oromoo biraa jibbamu akka onnee Oromoo keessatti ajjeesee ka'eeti achiin booddee lubbuun dhabamsiisa jechuudha. Sini galaami. Amma haasaan kiyya waa'ee galaanaa gaaromsaatii irraa. Galaanaa gaaromsaa akkas godhuuf deemaaf. Sini galee akkas godhuuf deemaaf gabbaatanii irraan haasa'ina. Sini galaami. Isinillee warri gabbaatanii galaanaa gaaromsaa akkas ta'uuf deemaa akkas godhaan haasoftan akkas godhuuf deemaa warri haasoftan ragaa qabdanii. Gaafa inni san dubbachuuf deemu waan barreeffamee itti kennitan san argitanii jirtanii. Sini galee maaliif boru itti deebinee itti qaanfanna waan ta'eef. Sini galaami warra kaleessa uummata keenya ficcisiisaa ture har'a sabboonaa ta'ee jira jechuudha. Warra immoo kaleessa sabboonaa ta'ee gantuu ta'eetu jira jechuudha. Kanaafu dhugaa jirtuu walitti himne guutuun keenya warri FB kanarraa FB kanarraa iyyaa ol otoo cafallaqamne galaanaa gaaromsaa tokkicha hin baanu. Isinii galee galaanaa gaaromsaa tokkicha hin baanu otoo guutuun keenya warri FB kanarraa iyyaa oollu otoo walitti ka cafallaqamu ta'e galaanaa gaaromsaa tokkicha ba'uu hin dandeenye. Isinii galee warra kaleessa wayyaanee fuuldura dhaabbatee sagalee uummata Oromoof ta'aa ture san mooraalii kamiin nuti gadi baanee inni akkana inni akkasi inni akkana jennee haasa'uu dandeenyaadha amma dubbiin. Sini galaami. Humna maaliin sagalee kamiin mooraalii kamiin uummata kanarratti quba keenyatti qabuu dandeenya. Sini galee jaalataniillee jibbitaniillee artistiin Oromoo tokko waan afaan Oromoo dubbateef qofa kabaja argachuu qaba. Sini galee ganaa akkana godhuun ooluun ol baatanii shira adda addaa waan adda addaa barreessaa suuraa isaa gadi garagalchaa maal godhaa ooltan jechuudha. Sini galee warra kaleessa dibbee warri asirratti waan adda addaa barreessitan kun jechuudha. Inni maaliif hafee maaliif ajjeefamne maaliif mana hidhaatti hin darbamneef shira kanan xaxxa jechuudha. Dubbiin kun eessaa baatee warruma paartii bilisiqinnaa jala waliin gadee deemee dibbee afuufuu kanatu isaantu siniif qabee ol baase jechuudha. Ijoolleen keenya Oromoo qulqulluu waan akkanaa kanarraa qusadha. Sini galee gaafa inni gadi ba'ee waa dubbate qeequu hin dandeenya. Amma garuu qeequu hin dandeessan. Sini galee maaliif keessattuu warri biyyoota Arabaa keessallee jiraadhu, Ameerikaa keessallee jiraadhu, Awurooppaa keessallee jiraadhu hamma isaan uummata isaaniitiif bu'aa buusan isaan eenyuun keenya iyyuu bu'aa hin buusne waan ta'eef. Dhugaarra dhaabbannee waa dubbanna ka'a. Sini galee halaala dhaabbatanii haasa'uu fi keessa bu'anii haasa'uun garagara kana beekuu qabu uummanni keenya. Jalqaba ammallee irra deebi'ee isinitti hima. Gaafa inni gabba'ee Jawaar irratti illee ta'ee qabsaa Oromoo tokko irratti ragaa ba'e gaaf sana dubbadha. Mootummaan kun jalqaba akkuma isiniin jedhe qabsaa'ota keenya warra Oromoo biratti ija Oromoo warra Oromoo biratti bootaa qaban jalqaba maal godha maqaa balleessin eegalee onnoo Oromoo keessatti ajjeesa jechuudha. Waan kana waan baay'ee irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Shanee irraa kaasuu dandeenya. Sini galee shanee irraa yoo kaasnu ta'e Abiyyi gaafa jalqaba aangoorratti ol ba'u uummata biyyoota alaa keessa jiran guutuu barbaadee biyya galchee jechuudha. Sini galaami. Barbaadee erga biyya galcheen booddee gaafa biyya galan waa waliigaltee mataa isaanii qabanii ture. Sini galee waliigaltee maqaa isaanii qabanii ture jechuudha. Waliigalteen isaanii Oromiyaan akka Oromiyaatti kabajaa argattu. Sini galaami. Poolisoonni keenya naannoo Oromiyaa irratti poolisii haa ta'anii wattaaddaroonni keenya wanta dhageessinitti maa jira. Sini galee ani sin caala poolitikaa beekaa fi miti. Garuu isaa waan sana hunda dhiisanii uummata keenya sini galee qonnaan bulaa keenya irraa kaasanii hidhannoo irraa hiiksisiisanii hanga halbeen tokkittiin mana keessatti hin hafnetti uummata keenya irraa hiiksisiisee shanee maal godhere shaneen uummata shaneen kamaanitti miti abaawoon namoonni muraasni ijoolleen sabboontota ta'an gaafa
Wallaggaatti gadi galan uummata Wallaggaa irratti komaandii poostii labsee Oromoon kutaa 10 guutuun uummata Shanee jedhamu kan ajeefatee Wallagga guutuu walitti qabee ajeefatee uummanni Wallaggaa aammatee lakkii hin kennu. Na ajjeesullee na jiraachusullee isaanumaan na baasa gamoota kiyyaa gaachana kiyyaa jedhee gaafa inni Wallagga akkasitti haammatee komaandii poostii waggaa lamarra labsamee maqaa balleessii meeqa shirri meeqa yeroo irratti xaxamu hundi keenya afaan qabannee ta'aa ture jechuudha. Sini galee amma immoo warra keessaa bebbeektota ta'an keessaa maqaa balleessanii uummanni kun jechuudha. Maqaa balleessanii kan akka Shimallis Abdiisaa sabboonummaa maalinni jedhee haasa'u kana maqaa balleessii hayyoota Oromoo qabatanii gadi yaa'anii sini galaami maqaa balleessii qabatanii gadi erga bahaniin booddee achiin booddee onnee Oromoo keessaa dhabamsiisaniit akkuma Shanee uummata onnee Oromoo keessaa dhabamsiisan kanatti uummata Oromoo keessaa dhabamsiisan jechuudha. Sini galaami achiin booddee tarkaanfii mataa isaanii fudhatan jechuudha. Abiyyi gaafa jalqaba haa jedhee gadi bahu hayyoota otoo biyya keessaa uummanni naannaa Sumaalee buqqa'ee Oromiyaa keessatti bakka qubatu otoo dhabee otoo taa'u fiigee qabsaa'ota Oromoo galchuu dhaqe jechuudha. Sini galee deemee qabsaa'ota Oromoo galchuu dhaqe jechuudha. Maaliif waan san dalage akka Oromoo yoo haala jirtu sagalee kataatu yoo ta'e sini galee sagalee kataatu yoo ta'e akka uummanni biyyaa fi alaa walitti dhufee bu'aa buusuu danda'uun beeka waan ta'e warra keessaa ijoo ta'u sini galee waan adda addaa shira adda addaa xaxee uummata kana walitti buusuuf biyyatti isaan deebise jechuudha. Achiin booddee maal godhe warra abbaa garaa keessaa bitatee warra isaaf bitamuu dide immoo maqaa balleessii irra gadi kaa'ee sabboontota ijoollee sabboontota maqaa balleessee isaaniin dhabamsiisuuf shira kana xaxa jechuudha. Nuti Galaanaa Gaaromsaa gaafa gadi ba'ee ragaa ba'e gaafsan qeequuf wannoo jenna jechuudha. Gaafsan qeequuf hin muddamina gaafsan qeequu hin dandeenya jechuudha. Sini galeemi Galaanaa Gaaromsaa bichaa miti artistoota Oromootu baay'ee jira jechuudha. Baay'eetu jira. Warra keessaa sossodaatan kan akka Jaafarii mana hidhaan darbanii jiran jechuudha. Sini galee warri immoo ol baatanii maaliif Galaanaa Gaaromsaa dubbachuu didee maaliif akkas ta'uu didee warri jettanii immoo dibbee taatan isinuu mataa keessanii naftanya. Sini galee har'a Oromoon sa'aatii nuti itti wal qeeqnu hin qabnu. Sini galaami sa'aatii Oromoon itti wal qeeqee wal xiqqeessee wal arrabsee wal wannoo jedhu hin qabnu. Sini galee akkas ta'uu danda'an hin haasa'ina gaafa ta'e bichaa dubbadha. Sini galee wanti shirri kuni hundumtuu nutti kennamuufi wanti kuni hundumtuu akka waan nutti kennamuuf bar namni biraa waan kana hin baasne hin beektanii waan kana namni biraa hin baasne. Sini galee warruma paartii biyya bulchaa jiru kana keessa isaanuma keessa Galaanaa Gaaromsaa ragaa ta'uuf deema Jawaarii jedhee ol baase jechuudha. Sini galee ragaa ta'uuf deema Jawaaritti ragaa irratti bahuuf deema jedhee ofuma isaaniitii keessaa ol baasan jechuudha. Maaliif yoo Galaanaa Gaaromsaa mee uummanni kun akkatti wal nu nyaachisuuf deema laala yoo Galaanaa Gaaromsaa ijoollee Shawaati. Galaanaa Gaaromsaa yoo ol ba'ee Jawaar irratti wannoo ta'e ilmaan Shawaa fi ilmaan Arsii akka isaan wal nyaataniif. Sini galaami akka isaan walitti gaarreeffataniif akka isaan otoo inni illee ragaatti ba'uu baatee bar maqaasaa wanti isaan laala wanti isaan ani yeroo jalqabaatiif dhaga'e jechuun namni maggaarrajaa duubatti wannoo kenna yeroo jedhamu. Sini galee maggaarrajaa duubatti ragaa baa yeroo jedhamu yeroo jalqabaatiif dhaga'e jechuudha. Wanti isaan shira kana xaxanii fi achi keessallee abaluutu jira jedhanii uummata keenya wal nu nyaachisuuf shirru sun adeemsifamaa jira jechuudha. Sini galee gaafa immoo sini galee amma Shimallis Abdiisaa qeeqaa jira. Maaliif qeeqaa afaan waan inni haasa'e irraa qeeqaa ni jira jechuudha. Sini galee kaleessa namni maallaqa hin qabne Oromoo namni qabeenya hin qabne Oromoo ta'uu hin danda'u jedhe. Amma immoo gadi ba'ee sabboonummaa maalinni diimaa moo gurraacha moo gabaabaa moo dheeraadha jedhee nutti gadi ba'e jechuudha. Sini galee kanaafu Oromoon maqaa balleessii uummanni nafxanyaa sirna nafxanyaa lafatti gadi jabeessuuf shira meeqa xaxaa jiru kana isa kan ofirraa qolachuu dandeenyu yeroo isaan hayyoota keenya irratti sini galee waan baay'ee adeemsisaa jira jechuudha. Yeroo isaan hayyoota keenya irratti maqaa balleessii irra fidanii lafa kakaa yeroo gakaan sana nuti jalaa fuunee afarsuu dhiisu. Maal godhan namitti tokko haadha akkuma yeroo bara 2017 moo 16 irratti namitti tokko naannaa Arargeeti na fakkaate logoon ishiin asuftu Arargeedha fuudhanii haadha Jawaarii jedhanii akkasitti gadi baasanii jechuudha. Sini galee maqaa balleessii ijoollee sabboontota irratti adeemsisaa
Isinii galee maqaa balleessi adeemsisaa nu xiqqeessaa nu arrabsisiisaa akkasitti deemanii jechuudha. Kanaafuu waa'ee galaanaa gaaromsaa gaafa galaanaa gaaromsaa uummata irratti ragaa ba'e isinii galaami. Isaan maggaarrajaa duubatti ragaan nuufaa kennamu jedhanii kan isaan ragaa kennuu danda'a jedhee manni murtii kan isaan wannoo jedheef waan sana uummataaf uummata wal nyaachisuun isinii galaami. Amantaa waliin buusuun qabsoo uummanni Oromoo amma lafatti gaqqabattee jirtu kana isa addaan bittinsuu fi shira kana xaxan jechuudha. Kana beekuu qaba uummanni keenya. Isinii galee kanaafuu waa'ee galaanaa gaaromsaa gaafa inni waa dubbate amma fakkeenyaaf wannoon qeeqnaan jechuudha. Faayisaa Leellisaan qeeqnaan. Faayisaa Leellisaa maaliif qeeqnaan? Kaleessa Oromoo dalagee har'a immoo waan Oromoof hin taane dalagaa jira waan ta'eef qeeqnaan jechuudha. Garuu galaanaa gaaromsaa ammammaatti waa tokko waan Oromoo tuqullee waan Oromoo amma isiniin jedha. Ka duraanii isinitti himaan jiru. Duraan waan Oromoof ta'u baay'ee dalagee jira isinii galee. Amma garuu waan Oromoo fayyadullee waan Oromoon fayyadnillee gabba'ee dubbanne. Isin akkamumatti ol baatanii mooraalii kamiin isinii galaami. Mooraalii kamiin artistii Oromoo tokko isinii galee mooraalii kamiin sa'aatii ammaa kanatti sa'aatii artistoonni keenya gadi ba'anii galuu dadhabanitti sa'aatii artistoonni keenya qilleensa qulqulluu baafachuu dadhabanitti nuti ol baanee isaan irratti asiin ba'anii achiin galanii inde mana feesbuuka kana bar bunnaa beetii godhatanii bar mana bunaa godhatan jechuudha. Isinii galee waan adda addaa kana irratti ol fuutanii afarsaa isinii galaami. Kanaafuu waan akkanaa kanarraa dhaabbadha. Nuti kan wal qeequuf yeroo dheeraa qabna. Qabsoo kana galmaan ga'achuuf garuu yeroo muraasan nu arge nu hafi isinii galee. Qabsoon kun galma ga'uuf yeroo muraasan nu hafi. Oromoon carraa lama qabdi. Tokko ofirraa falmattee sirna nafxanyaa kana ofirraa iddaan buqqisu. Ofirraa kuffisuu miti. Ofirraa kuffisuun immoo duraanuu kufee deebi'ee nutti nabsee horatee nu ka'e waan ta'eef isinii galee. Oromoon amma carraa lama bichaa qaba. Carraan isaa lama tokko falmatee idda nafxanyaa Finfinnee keessa taa'ee naannoo Oromiyaa keessa taa'ee idda godhatee idda isaa san lafa keessa argitanii idda isaa kana lafa keessaa ol harkisanii baasanii bakka inni hin deebinetti awwaalu. Yookiin immoo Oromoon gattaa'eetuma argitee akkuma duraanii sana harmaa fi harki narraa haa citu jedhee mana galee diriirfatee taa'u. Oromoon waan kana harka waa lama qaba jechuudha. Isinii galee waa lama qaba. Kanaafuu kana ta'an hin haasa'ina ol baatanii. Kanatu ta'uuf deemaaf hin haasa'ina gaafa ta'ame isin bar warri feesbuukaa kun jechuudha. Albee qara lama waan meeqaa sooftan ol baatanii. Isinii galee waa cabe yoo isiniin jedhan du'eetti beektan jechuudha. Warra feesbuukarraa albee lama qara lamaa jechuudha. Kanaafuu waan sin galchine keessa galtanii hin bukeessin. Nuti mooraalii ittiin hayyoota Oromoo arrabsinu hin qabnu jechuudha. Anamma mooraaliin ittiin Faayisaa Leellisaa arrabsuu hin qabu. Maaliif ani maal dalage ilmaan Oromooti? Ani maal dalage ilmaan Oromooti? Kana beekuu qaba ilmaan Oromoo. Isinii galee kaleessa waan bareedaa dalagee jira. Har'a immoo waan hin taane dalagee jira. Borummoo deebi'uu danda'a. Waan kana beekuu qabda jechuudha. Isinii galaami. Warra kaleessa wayyaanee waliin taa'eetoo ilmaan keenya ficcisiisee nama meeqa fixee nama meeqa awwaalee wannoo jedhayyuu isaaniif kabajaa kenninee aangoorratti ol finne jechuudha. Nuti warra kaleessa isinii galee warra immoo aangoorra jiru kun bar warruma kaleessa ilmaan keenya ficcisiisee nyaachisee jiraa dhabamsiisee sabboontota akkuma amma Shimallis Abdiisaa sabboontota jechuun inni sabboonaa jechuun warra garaa dhiibee deemu warra mataan furrii isinii galaami warra mataan furrii warra dhiiga ilmaan Oromootiin udduu baasee deemutu isaan biratti sabboonaa jechuudha. Kanaafuu jaalattaniillee jibbitaniillee nuti mooraalii ittiin nama tokko ittiin maqaa dhoofnu hin qabnu jechuudha. Isinii galee nama tokko mooraalii nama tokko amma fakkeenyaaf warri biyya keessa jiru qeerroon ol bahee abbaa fedhe arrabsuu mirga qaba. Maaliif innillee ga'ee isa irraa ilaallatu bahaa jira waan ta'eef nuti immoo warri biyya biraa keessa jirru ga'ee ittiin uummata keenya kootu bahe shaarmuxitti uci ani shuuxa diqaala. Tigist የምንዋ ልጅ ከጀቱ ሰን ከናፉ ኑቲ ሞራሊ ኢቲን ነም አራብስኑ ቀብ ሲዲ ገሌ ወር ቢየ ብራ ከሰ ጅሩ ሞራሊ ኢቲን አዮታ ኬኛ ቄቅኑ ሂንቀብ ኦፊ ኬኛ ወልቄቁ ደንዲ ከነ ቤኩ ቀብደን ጀቹ ሜ ጨራ ነሞተ ለማፍ ጨራ ነመ ለማፍ ኒንከና ጆሌ ያደ ቀብደዮ ከጅርተን ተኤ ያደ እስኒፍ ጨራ እስኒፍ ከና እስኒሌ ገላቲ ያደ ኬሰን ኢብሰዳ ሲዲ ገሌ
warra sabboontota keenya dhabamsiisuu fi mataa dha'uun maqaa balleessii irratti adeemsisaa jiran ofirraa qolachuu qabna jechuudha. Isinii galee warri har'a wanni irratti duulaa jirtan kun warra kaleessa Jawaariin arrabsaa turtanii barsiin. Albeeqara lama warra ilmaan feesbuukaa. Isinii galame ilmaan feesbuukaa albeeqara lama warra kaleessa Jawaariin qeeqaa turtanii isin warra kaleessa Jawaariin arrabsaa turtanii. Har'ammoo deebitanii nama biraa arrabsitan jechuudha. Warri feesbuuk irraa kun isaan malee beekaan isinii galee isaan malee beekaan namni biraan jiru jechuudha. Isinii galaami ganaa bar otoo waa koshin jedhiin gana ummata taa'ee ganaa bar kanatu ta'uuf deema jedhee raajee arrabuma isaa kanarraa fidee waan adda addaa barreessee waan adda addaa ol bahee dubbatu baru uummanni kun. Isinii galaami kanaafuu moolaalii ittiin hayyoota keenya tuqnu hin qabnu isinii jira jechuu jala mureen. Isinii galee kuni dhaamsi kiyya warra qara lamaan deemtan warra FB lama fayyadamtanii isinii galami warra FB lama fayyadamaa asiin sabboonaa fakkaataa asiin sirna nafxanyaa lafa iddatti gadi qabsiisu dubbii kijibaa waliin gadi ooftan sanii dhaamsi kiyya jechuudha. Mee ijoollee muraasaaf carraa isiniif kennu. Isinii galee amma sa'aatii ammaa kanatti bar sa'aatii ammaa kanatti sa'aatii Oromoon haati Oromoo imimmaan keessaa dhumatee rifannootaan fuulli guutuun marga aammamee lafa bule. Kanaafuu uummata albee qara lamaa warra FB lamaan fayyadamtanii dubbii kijibaa FB kanarratti ooftanii dhaamsi